Saba Waaqayyoo lafa adda addaa kan jirtan nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jedha. Egaa beeksisa tokkotti odoo hin ciniin dura dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon isiniif dubbisaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irraa waanumti tokko isin maqaa kootiin yoo na kadhattan ani isiniif nan raawwadhaa jedhe. Egaa akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu kadhannaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kadhannaan kadhatamu kadhannaan deebii argachuu danda'u maqaa Yesuus Kiristoositti dabalanii kadhachuudhaan jechaadha. Maqaa Waaqayyootti dabalamee kan kadhatame kamiyyuu immoo Waaqayyo hin raawwata jechuudha. Kadhannaani deebii kan argatu karaa sadiin. Tokko Waaqayyo battalatti amma yeroo kadhannetti Waaqayyo kadhannaa keenyaaf deebii kan kennu. Lammaffaa irratti Waaqayyo erga ture yeroo booddee kadhannaa keenya sana waggoota muraasaa booddee immoo ture kan deebiitti nuu kennu. Sadaffaa irratti Waaqayyo kadhannaa nuti kadhannu sana hin feene deebisuu waan hin barbaanneef kadhannaa keenya sana deebii dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif yaa Waaqayyo na ajjeesi jennee yoo kadhanne Waaqayyo deebii nuun kennu waan ta'eef. Egaa amantoonni biyya alaa biyya keessaa jirtan saba Waaqayyoo iddoo adda addaa jirtan kamiyyuu ergaa gabaabaa asirra dhaabadhe isinii dabarsuu barbaadu maqaa Waaqayyootiin eebba adda addaa isinii kadhachuu waan barbaannuuf sanbata dhufu fuula keenya dura jiru kana gaafa guyyaa 24 ji'a lammaffaa bara 2017 sagantaa addaa qabna. Keessumaa waamnee waan jirruuf namoonni iddoo adda addaa jirtan dhuftanii sagantaa kana akka hirmattan hirmaattuu eebba kana akka taatanii jaalala Waaqayyootiin ergaa kana isinii dabarsuu barbaanna. Namoota dhukkubsatan yoo fiddan dhuftan, namoota suuqii isaanii iddoo adda addaatti jalaa cufame, namoota rakkoo addaa qaban, namoota dhukkubsatan yoo fiddanii dhuftan egaa yeroo kadhannaa waan qabnuuf koottaa isinii kadhannaa Waaqayyo isin eebbisa. Hidha adda addaa Waaqayyo hiikaa jira. Koottaa fayyaa isiniin jenna. Harki Waaqayyoon hojjeta. Maqaa Waaqayyootiin isiniif kadhanna. Maqaa Waaqayyoon hojii qaba waan ta'eef koottaan maddaa isiniin jedha. Waaqayyo isin eebbisu. Eebbifama. Ergaa kana immoo yuutuubii keenya TV Labsituu Kiristoos jettanii yoo seentan, TikTok irratti, Facebook irratti yoo seentan, koomentiif yaada adda addaa kennuu ni dandeessu. Guddaa eebbifama. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Eebbifama.